Liverpool waggaa 30 boodam waancaa Premier League mo'ateetii jira. Liverpool waggaa 30 boodam abbaa waancaa Premier League England bara 2019 hanga bara 2020 ta'uu mirkaneeffate. Tapha Premier League jootan torban 31ffaan Liverpool Crystal Palace 4-2 yeroo injifatu. Morkataa isaa kan ture ammoo Manchester City Chelsea-dhaan injifatameetii jira. Chelsea guyyaa kaleessaa dirree isaa Manchester City keessummeessuudhaan 2-1 injifatteetii jirti. Roobii dabre Crystal Palace kan injifate Liverpool 4-2 injifachuudhaan tapha City'dhaa eegaa kan ture Liverpool City'n ammoo mo'amuudhaan inni abbaa geebaa waancaa bara 2019 hanga 2020 ta'uu galgalee kaleessaa mirkaneeffate. Liverpool taphoonni Premier League'ichaa torba osoo hafuu qabxii 86 abbaa waancaa ta'uu isaatis mirkaneeffateeti jira. Chelsea fi Leicester City'n ammoo hirmaannaa Champions League'dhaa argachuudhaaf morma wal qabanii hacuucanii waliin taa'utti jiran. Liverpool bara faranjoota bara 1990 shaampiyoonaa liigichaa ta'eeti ture. Liverpool bara nagaroo ammoo abbaa waancaa Premier League England ta'ee mo'ateeti jira. Gareen Liverpool garee obsa qabuu fi garee taphattoota cimaa qabuu fi leenjisaa amalaa fi leenjifummaan gaarii ta'e qabu ta'ee yeroo ammaan tana dubbatamaati jira. Liverpool sarara fuulduraa irratti kan tajaajilan Mohamed Salah, Sadio Mane fi akkasumas Firminoon oliif gadiin kubbaa taphachaa turanii akkasumas Van Dijk ittisa Liverpool ta'uudhaan bara baranaa taphoota taphatame keessaa tapha tokko qofa qixaan xumuruun isaatis ni yaadatama. Abbaa riikoordii bara kanaa ta'eeti Ingiliz keessatti mul'ate. Liverpool deeggartoonni isaatis baga gammaddan jenna.